ilkaan isaa lamuun deebi'u. Harki isaa miidhame lammatan deebi'u. Dhiigni isaa dhangala'e sun akkuma tamma jette dhiiga wal dhangalaasuu miti namni guyyaa 3 waliin citee ture akka amantii keenyaatti Rabbi biratti hin jaallatamu. Maaliif dhiigni isaa dhangalaafamaa? Maaliif hayyuun ulamaan sheekiin ba'ee waan kana hin dubbatin isa jedhu? Maaliif tokkummaa dhabne? Utuma amma kaanee ka'ee namdiidhi wayii diinna amantii keenya hin jaallanne wayii ka'ee nuun lole. Haala kanaan wal qoqqoodna taanaan akka yayyiin qophaa deemte nyaatamteetti akkuma jedhame nyaatamne jechuudha. Eessattuu wal ijaaruu qabna, tokko ta'uu qabna. Inni arsii gaafa inni jimmaa tuqame, gaafa inni jimmaa miidhame yoo dura bu'ee miidhama isa sanaa birmatee na dhukkubeedhee utuu uummanni jimmaan kayyoonni dhaqee hin birmatini biyya keessaa birmataa jiru dhugaadha. Biyya keessaa uummanni wajjin jira akkuma tamma jette. Haa ta'u garuu nu warri miidiyaa kanarraas dhugaa dubbachuuf gaafa Harargeen tuqame uummata Harargee dura uummanni jimmaa ka'ee miidhama isaa sana qaqqabachuu qaba. Gaafa Arsiin tuqame uummanni Harargee miidhama utuu uummanni Arsii ilma isaa miidhame sana utuu inni biraan ga'in uummanni Arsii dhaqee mucaa sana qaqqabuu qaba jechuudha. Waliif na'uu qabna, waliif miidhamuu qabna. Akka aadaaf safuuttiin caalaatti akka amantiin keenya nu barsiisetti yoo jala masa qabne nama miti, namni qabnee wal dhiisuu miti, wal ajjeesuu miti, mixiin hin miidhamtu. Biyya nagaa miti qilleensa nagaa argata. Yaanni koo kanuma wanti miira keessa na galches kanuma malee. Galatoon ilaamma wantichi yeroo sana miira keessa jirtaa miiraan dubbadhellee jettee nuti illee ita ammati dubbatte dhumarra dubbatte kana tokkummaallee nan deeggara Muhammadillee nan deeggara anillee nan deeggara. Yaada ammati dubbatte kana ni deeggara jarri lachuu. Kanarratti anillee nan deeggara maaliif jennaan namni tokkummaa qabu wal dhabayyuu hin qabu siigalee miti. So nuti waa'ee amantaa saniin wal qabsiiftee akka reefii gisee tokkummaa waliin dubbattan si jala ture soddaa hin maraatte maali koomentii sitti qoosaa ture namoonni gariin ammoo sirrii jirtaa dhugaa jirta maaliif akka isiin jedhan oromummaatti dubbattu kana si jaalataniiti miti. Okay waa'ee oromummaatti jaallatu waa'ee ati amantaa keessa fiddeefi yeroo dubbisaan ture almaaz maalii koomentii jabaan sifaana jirra nuti siin jedhan. Oromoo walitti araramtuu gammadaniiti miti. Amantaan Islaamaatitti akka amantaa Islaamaatitti akkana wal fixuun maaliidha maaliif amantaan Islaamaa kun akkana ta'e waan asiin jedhan malee Oromummaa walitti araramuufi miti. Dhugaa jirtullee hubadhu. Nuti dhugaa dubbachaas bakka nutti dhiite bulla sii galee wanni tokkummaan siin jechaa turellee isa kanaadha. Walii galla miti. So kanaafuu ati waan viidiyoo akkasii hojjettee jiraatte viidiyoollee ofirraa kaasii akka obboleessa kiyya yookaan asirra hangafa yookaan asitti na hangafa hin beeku. Nama narrallee hubannaa qabudha. Nama narrallee abbaa walalooti. Mee keessaafuu asumaanuu natti illee naariin yoo takka himaa anumaa dabalatee ana siyaasaallee abbama siyaasaatiif dhiisa abbaa amantii kan saayis deemee gabaasu bira bulchitoota biraa keessa yoo seene rakkoo uumaa deema maree rakkoo furaan deemu. Wantichi kuni siyaasaaf amantaan ammoo waliin ilaallatu. Jawaar musliimaa Abiy Ahmed Bente Rami garuu Oromoo jarri lachuu Oromoodha amantaan jara gargar siyaasni jara wal dhabaadha ammaas sigalee siyaasni jara lamaanii wal dhaba akkamitti wal dhaba Jawaar ammoo Abiyyiin sirriin jiru jedha Abiyyiin ammoo biyya bulchaa jira sirritti bulchaa jira jedha siyaasni jara wal faalla kana jidduutti amantaa jara osoo hin ilaalletin siyaasni mataa jara wal gacca'ee jira. Kanaafuu amantaa Islaamaa jechuun namoonni gadi baanii ustaazozan yookaan ammoo sheekan irraan dubbatanii gaafa jette durriyyee jalqabumayyuu warroota akkanaa kana dubbisuudha. Anumaa dabalatee jechuudha. Durriyyeen kaayoon isaatiiyyuu yookaan ammoo hayyuu gandaa tokko waan ijoollee naannoo keessaatti gaddeebisee akka inni dubbatu godhuudha. Warri Suudi Arabiyaa kana keessaa dabalatee jechuudha. Mee fakkeenyaaf Dubaayitti namni wal lola, Islaamni wal lola. Islaamni Dubaayii ni jira ijoolleen Oromoo jechuudha. Kan Harargees kan Arsiis ni jira. Akkasuma ammoo Kaayiroo ni jira wallolti wajji nyaattee wajji dhuyi jechuudha. Deebi'ee Kuwaatar biyyoota adda addaa keessa musliimni baay'ee kan Harargees kan Arsiis kan Jimmaas baay'eedha. Waliin loltu maali jennaan biyya kanatti ammoo namni seeraan hin bulu maaltu waan godhaa takkatu jira maaltu na tuqa maaltu na qaba ani duraanuu seeraan qabu mee biyyuma kana keessa biyyuma Suudi Arabiyaa kana keessa waliin jirraa qorata nama seeraan waraqaa qabu tokko mee ka afaan walitti dabarsu argitee afaan walitti hin darbattu waan biraatiin afaanuma maaliif jennaan yoo jarri walitti darbatte ka waraqaa qabu sun dhaqee seeratti mataa seerri funyaan qabeessa fida jechuudha walitti hin dubbattu jechuudha seera kabajjee bultii jechuudha akka seeraatti bultii jechuudha
garuu kan kana godhu hoo durriyyee kan mootummaa biyya kana jalallee hin jirre kan mootummaa biyya keenyaa jalallee hin jirre kan rabbiin illee ofirratti hin sodaanne kan amantaallee waan jedhu irraa hin beekne tuyyuu wallaala tuyyuu wallola malee beekammaan xiqqoo namni sammuu waa qabu iyyuu ammayyuu baadiyyaan nagumaa waliin dalagatti warrummaa waraqaan qabne kun iyyuu hattuutu jalqaba wanni kun hattuu irraa ka'a. Hattuun maqaa ganda takkaa takkaan miskiina wayii qabdee ni tumti hattuun takka. Dur mee Suudii kana walumaan dhufne qorataa karaa kana namni dur akka gandaan waliin tumuu malee bar walirrumaa mallaqa fudhataa dhufti walumatumaa dhufti bara Oromoon karaa kana yeroo dhufti durumarra har'aa miti hoggaa 6-7 dura anuu gaara kanatti beelawee namarraa fudhadhee beeka humnaan irra oolee jechuudha. Wallaa isuma dhugaasitti maara humnaan irra oolee gandaan hin jiru amma dhufe faashinni gandaan hattuun qabdee ilma ebaluu jedhe ganda ebaluu jedhe ganda arsii jedhe ganda harargee jedhe jedhanii amma dhufe malee kuni dur Oromoo walumatumaa yaati karaa kana humnaan waa walirrumaa fudhataa yaati si galee kana ammoo amantaa walitti hin qabsiifnu durriyyee gandan buune amantaan islaamaa jechuun isa ammoo kiristaanni wallolaa jetteef kiristaanni walloluu bira taree dhusuma dhugaa dubbanna walloluu bira taree yoo walitti aare haga wal awwaalu haga argitee firoottan isaa biratti baqatutu wal geessa jechuudha kiristaan. Isa kana ammoo ragaanillee sii kennuu nan danda'an. Haga ganda wal gaafa walitti aaru kiristaanni kun haga lubbuu wal baasutti wal barbaada jechuudha. Si galee? Isa lammataati. Osoon akka macaafaatti bulan ta'e kiristaanni wal fixeeyyuu lafa kanarra. Amaaliqootaa kaasi, harrootaa kaasi, qottilootaatitti, jaartoleedhaa kaasi, dubartii durbummaa qabdu qofa najjeesinaadha. Oromoo si galee dubartii durbummaan qabneetillee ajjeesaa fixa qotilootallee ajjeesaa fixa harrootallee ajjeesaa fixa ijoollee daa'imman harma hootullee ajjeesaa fixa dubartii dhiira waliin ciisanii hin beekne qofa hambifadhaadha ufii keessanii osoo akka macaafaatti bulanii lafarraayyuu wal xaragan jechuudha. Soo garuu kana keessa amantaa islaamaa keessatti kan jiru hoo nama hamma inni kiristaanas haa ta'u si galee amantaa fedhe haa hordofu fedhu dhagatti haa amanu. Hamma amantaa isaatti kabajiif isa kabaji hamma inni salaata sin dhoorginetti hamma inni waan ati amantu sana irraa sin deebisnetti kabaji hojii jiraadhoodha. Yoo inni salaata si dhoorge yoo inni amantaan ati amantu kun sirrii miti jedhee amantaa kee Allaha keetti hin amanin jedhee kasi cinqu taate ofirraa dhoorkii jetti amantaan ta'e. Si galte amantaa islaamaa keessatti jechuudha. Si galamiti hamma inni salaata kee si dhoorgutti hamma inni dubbachuu waa'ee islaamummaa si dhoorgutti hin tuqin. Gaafa inni kanaan sitti dhufe sarara diimaadhaatillee teessuu jechuudha ofirraa tattaafataa jechuudha. Akkasii isa kana akkanatti hubadhu malee akka ammati jette kanatti dimshaashaa ishii yoo akkas ta'e yoo akka ammati jettu kana islaamni kun nagaan qabu maaliif waliigaltee dhabeette maa ustaazoleen ustaaz raayyaan harargee keessa deemee baale dhaqee kunno eessa dhaqee deebi'a. Akkasuma immoo Sheekh Abdusalaam faati maaliif jimma dhaqan baabaa Sheekh Riyaad faa baabaa Sheekh ka warra argi kanatti maqaan isaa tun harka bade Sheekh Amiin Ibroo baabaa Sheekh Amiin Ibroo faa maaliif jimma dhaqan kuni durriyyummaa asirra jiru malee asumatti iyyuu yoo laalte ka Dubaay mee ayyee Oromoon Dubaay keessa ni jirti Oromoo Musliimaa jira Oromoo Kiristaanaa jira Oromoo Harargee jira Oromoo yoo akka gandaatitti illee laakkoonni Oromoo Harargee jira Oromoo Arsiitu jira Oromoo Jimmaattu jira wal dhabdee beektii guyyama takka waliin dhabdu jechuudha kuni amantaa waliin qabatu durriyyee quuftee gandallee bakka hin buune amantaallee bakka hin buune waan amantaa ofii illee hin beekne namni garuu yoo amantaa ofiituu beeke si gala miti amantaa ofii yoo beeke unkaan harka namaa dhayuu miti rabbitu irraa kaffala amantaa teenne keessatti namni tokko haalaan malee yoo dhiiga namuma tokko irraa buuse akka amantichaatti akka amanticha nuti itti amannutti seera isaatiin alatti yoo inni isa hin miidhini yoo inni isa miidhe rabbillee dhiisuuf dhiiga isaa hin dhiisuuf kana nan beeka si galee miti kana nan beekachuu garuu kana wallaalutu amantaa teenne jala deemuu dhabutu amantaa teenne jabeeffatu dhabutu iyyuu kana nama godha malee namni amantaa ofii jabeeffatu namni amantaa beeku namni amanticha kana keessa gadi beeku hadiisaa fi quraana bakkatti beeku walittuu hin bu'uye walillee arrabsu yoo wal arrabsillee guyyaa sadii irra turu akka amantichaatti namni walittuu aaree guyyaa sadii buluu hin qabu guyyaa sadii buluu hin qabu yoosuu araarama akka amantichaatti akka amantaa akkas wal goonaa maaliif ummanni kiristaanaa ummanni amantii kiristaanaa hordofan akka nu wal godhaa jirru kana guruuppii walitti ba'anii haala kanaan tarii dhoksanii wal ajjeesuu danda'u dhoksanii waan fedhan wal godhuu danda'u. Garuu haala kanaan ba'anii wal lolaan jiranuu maaliif akkas taane
maaliif uummanni keenya sheekni keenya maaliif muslima laallata wanti muslimaa tokko gaafa ka'e muslimuma ilaallata maaliif sheekonni keenya baanii waan kana hin dhaabsifne isa jedhudha kanan irratti kaasee dubbadhe yaanni kee amantiidhaa fi kanan dubbadhe amantii keessan hin makne warra amanee fi amanticha walitti hin makne amantiin muslimaa akkuma amma siin jedhee akkuma amma jettee amantii addunyaa kana hoogganu amantii rabbi biraa dhufte amantii mitiif waa hundaaf kabaja isaa wajjin mirga waa hundaa eeguudha. Akkuma amma jette amantii namaan tuqneedha. Kana sirriitti nama hunduun beekaa. Kanan jedhee kanan irratti ijoo godhee haasa'e maaliif uummanni keenya maqaa amantii baadhate? Amma tokko maali warri nama qaban sun hin salaatanu jedhe fakkeenyaaf. Warri nama qaban hin salaatu. Sirriitti salaatu. Tarii soomuu danda'u waan fedhan gochuu danda'u hin soomu hin salaatu. Daangaa rabbii waan rabbiin ajaje waan islaamummaan ajajin ala hojjetaa hin jedhu. Hin beekanu. Amma farso fakkeenyaaf